inteenyu maalumatti teenya lamman gistaata bira deemna wanta gubaa hin jedhu dhageenya inteenyu maalumatti teenya damne koodame inteenyu maalumatti teenya mana finfinnaa kana balleessa inteenyu maalumatti teenya tasmaama wanama keenya wala tabbara wanama keenya alam mangistaata bira deemna wanna gubaa'een jedhu dhageenya jedhee hundumtuu. Manni Oromoo ergaa cuuccaa jalatti kufee kaasee jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif birmadummaa isaa mirkaneeffachuudhaaf eenyummaa isaa gita bittootaatiin irraa mulqame deeffatee abbaa biyyummaa isaa gonfachuudhaaf roorroo fi gidiraasa mudate hundaa qolachuuf qabsoof safixachiisaa walirraa hin cinne gaggeessaa tureera. Qabsoon kun ammoo karaa hidhannoo fi nagaatiin dhalootaan walii walitti yoo darbu mi'eessituun fi soogiddi qabsoosaa muuziqaadha. Muuziqaan kun ammoo osoo ogummaadhaan deeggaramee ammayyoomee akka har'aa kanatti hin dhiyaatiin bifa aadaatiin ergaa jabaa fi quuqqaa fi quuqamaa sadoo fi qananii sirna jibbuu fi isaaf hin taane ittiin balaaleffachaa dhaloota isaa ittiin onneeffachaa ture. Sirboonni kunneen gaafa Oromoon jila qabu sirna isaa dabaaluu gaafa roorroo ammoo dhaloota onneessuu kaleessa bichaa yaadachiisanii sirna gadaa keessatti qananii Oromoon itti jiraachaa ture boodatti deebi'anii galmee seenaarraa yaadachiisuu kanarraa itti jirummoo ni himuu kan borutti deemu immoo dhalootaaf ni raaguu yookaan ni akeekuu fi gaafa cidhaa amaamota dabaaluu gaafa gadaa ammoo foollee fi dabballee afaan saaqanii adeemsa gadaa Oromoo qixeessuu gaafa duulaa ammoo goota ni jajuu ni dhaadessuu lugna ammoo ni didhuu ni onneessuu kanaanis milkaa'ee qabsoo isaa ittiin dabaalachuudhaan kun warra gaheera. Burus muuziqaan isaa waan hundaa dhaloota boruu Oromummaa Oromoorraa dhaalee hambaa dhalootaa ittiin dabarfatuudha. Kerrasi dallane neenchi lafa caare arraamoti durii duroggaa zabanii lola sagaleedha chee namarraan jettu ijoollee salaalee jabbilee wacaalee ijoollee salaalee biyya seenaa qabdu biyya jeenaa qabdu ijoollee salaalee jabbilee wacaalee Sani shanelale amletin guini senan Kenya ala tunu jalan luini migiri darida senar gachun Kenya bayati garida nama gammachi sabayu mangarida Algota makasa migiri darida jireenya tuqabadu tiyasari keessattuu mootummoonni dhufaa darbaa giddugala aangoo siyaasa isaanii dachee tuulamaa fi maccaa taasifatan kunneen irreechaa fi masqala waggaan dhufu eeganii tuulamnii fi macci sirnoota kunneen irratti waan mootummaa maal akka sirbanii fi geeraran qorataniittiin keessoo fi jibbinsa isaan mootummaa abbaa irreetiif qaban ni dhaggeeffatu. Ifattaramoo kawaaqa caale Takino mokia originale alam mangisani siwame wasan ninjigu kaninni dhabe hinjitu hinjigu yoo sanam yoo jabana dukkanam yoo sirni gadaa Oromoo irraa mulqameem yoo foollee fi dabballeen follumarraa dhorkameem yoo abbaa gadaa irraa rooftii kameem sobaan yoo gadaan amantiidha jedhamee tuffatamee gaafa Oromoon awwisoo tokkollee hin qabne artisti Wasanuu Diidoo fa'aatu sagalee ummata Oromoo ture. Namni sagalee Oromoo ture kun immoo hambaa Oromoo fi OBS. Har'a osoo hin taane durdur bara 1890moota keessaa Masiinqoo tokkitti Wasanuu Diidootiin sagaleen Oromoo inteenyu maalumatti teenya alam mangistaata bira deemna wanna gubaa'een jedhu dhageenyaan yoo sirbamu Angam Oromoon alootaan artistii akka ta'e agarsiisuu bira darbee muuziqaan rasaasa qabsoo Oromoo ta'uu isaatiif ragaa guddaadha. Ya seenaa qabnu natu dhaqee laala
tarasa biya fardalera malala tarasa biya garbus kablu ya biya misira biya shungura biya ragari kandamasiru gani malala tarasa biya ragaturi biya shanigada. Mootiin Maasinqoo maddi aartii Oromoo ka'umsa sirboota qabsoo Oromoos asumarraa tokko jedhee jalqabeem. Calluma jennee gaafa sagalee Maasinqoo dhageenyu wantoota lamatu dursee sammuu keenyatti dhufaam. Ni jalqaba mana daadhii ollaa keenya jiru yookaan ammoo darbinee mana daadhii aariitti cabsannee mukuu itti baanu yoo ta'u inni biraa ammoo mararoodhaam. Mararoon ammoo dhukkuba dhiiraatiim. Dhukkubni dhiiraa kun ammoo lolaan yookaan geerarsaan yookaan ammoo gungummiin illee osoo hin hafiin quuqqaa fi sadoo keenya baafannaam. Yoo sana yoo xiqqaate sammuun keenya boqonnaa argataam. Namni biyya bahe waan biyyaan dubbatu kan gargar nu baase biyyee haa uffatu biyyee haa uffatu. Midhaan laga badda hamina hamsiisi yoo si malee kooble waasina yamsiisi waasina yamsiisi. Ani nyaadhu kuufe midhaan ala bahe hundumaan kofaalta garaan na bobahe garaan na bobahe. Kun ammoo gaafa Maasinqoon dabalamee caalaatti nama onneessasii nama marfachiisasii. Sagaleen eegee fardaa lama walitti riguudhaan karaa Maasinqoo baatu kana yoo dhageenyu boodatti deebinee qophii ijoollee fi gorsa abbaa coqorsoo yaadachuun keenya waan ta'in oolleedha. Ani daadhii dursatti waancaa qabannis akkasuma yee masiitoo guyyaan akkam jedhaa yee masiitoo. Sirbi kun durirraa kaasee sammuu keenya keessa jira. Isaan boodatti deebinee odoo ijoollummaa yaadannaa. Mana daadhii jalqaba seennellee isaan akeekannaa. Sagaleen masiitoo kun yoo sana qoosaa fakkaatullee jiruu fi jireenya hawaasaatiin wal qabata. Ijoollees sammuu isaanii qaraa. Sirba isaa jennu qoosaan kun ammoo kaleessa yookaan dheengadda waan uumame osoo hin taane waggoota 100 dura mootii Maasinqoo Itoophiyaa artiist Wasanuu Diidoo Booraatiin kan sirbameedha. Waammaan baand yookaan baandii nam-tokkee jedhamuudhaan seenaa artii Itoophiyaa keessatti kan beekamuu fi seenaa muuziqaa Oromoofis madda yookaan burqaadha. Artiist Wasanuu Diidoo bara 1940tti Oromoo jalqabaa Maasinqoo isaa fannifatee muuziqaa afaan Oromoo agar fiqir galcheedha. Danyang ubonyane kashume sharamne naguma na uste wakayo fatari gutichinu nori farde waragavlu rirera uraiti sibe kawa kamo talkani guyati nankota me kache laftana dache jamare manya magarsita tefi magarsita nama dabarsita. Galmeen seenaa aartii Oromoo akka lafa kaa'utti Wasanuu Diidoo weellisaa jalqabaa afaan Oromoo waltajjii irratti afaan Oromoo sirbeedha. Kanaaf namni kun qabsoo muuziqaa Oromoo guddisuu bira darbee waan hundaa Oromoo biyya kana keessatti beeksisuusaaf Oromoo irraa ulfina guddaa nama qabuudha. Kanaafis hambaa Oromooti. Waaqa raani kee bakka safuu lafa raani kee Allayyaa safuu dhiiraa galiin kan jennee biyyammoo safuu kan ormaan mo'atamne dhaabiin dhiira unkuraa biyyammoo safuu. Ammoo gara galgalaa lafa garagala ammoo gara galgalaa lafa garagala. Daandii Wasanuu Diidoo saaqe kana booda
masiinqoo fi karaa biraatiin aartistoonni Oromoo maqaa Oromoo fi Oromummaa ol guddisanii mataa Oromoo ol qabanis kumaatamaan bahaniiru. Waaqni roobee tolee yaa hurrii gara Cilaaloo wajjin nyaannee dhugnee jara namaan ugantan maaloon ajjaan mannee garbuu aammannee garbuu tumuu dadhabne malee xinnaas gabbaniree guddaa buluu dadhabne maleen Laggasaa Abdii yaa margaleechituu kutatte Oromoon boodatti hin deebituu anuu jira jettee nan jajjabeessituun Shaambal Dabalee Amboo gara galgalaa lafa gaggaragalaan Taaddasaa Tarreessaa fi kanneen biroo galaa dhalootaa Wasanuu ilma Diidootiin. Ajjaa saammanee garbuu saammanee tumuu dadhabne malee guddaas gaabbarre xinnaas gaabbarre buluu dadhabne malee sidaamoo bu'an malee aari nama dhiibtuu du'an malee. Kurfaaja kana gahooti koraa malee bu'an oolanii. Kurfaaja kana gahooti koraa malee bu'an oolanii. Jabaadhu yalma namaa hin turan malee du'an oolanii. Jabaadhu yalma namaa hin turan malee du'an oolanii. Salaalee haliin bahuu daalachi guddaanuu hin dadhabe. Bejamoo fardiin bahuu daalachi guddaanuu hin dadhabe. Furiyoo fardiin bahuu daalachi guddaanuu hin dadhabe. Keegaraan akkam bulee saaphannatti footee na dadhabe. Jetteeree ombosaa eega kan ormaa taate sinobsaa. Oromoon bara hidhatee meeshaa rasaasa tufuu hin qabnetti meeshaan isaa rasaasa tufuu kan qabsoo isaa utubuu kan seenaa isaa dabarsuu walumaa galatti waa hundisaa muuziqaa isaatiin. Rasaasni qabsoo Oromoo kun ammoo Oromoof dhuka'ee diina isaa kan rukute ta'us artistoonni rasaasa kanaan warra Oromootti roorrisu irraa cabsan hedduun aarsaa itti kaffaluudhaan har'a warreen Oromoo mataa ol qabachiisan kanneen seenaan isaanii lafeen marguu fi gootonni har'as imaanaa goototaa kanneen baatanis hedduudha. Wasanuu Diidoodhaa hanga Abdullaahi Arsitti, Eebbisaa Addunyaatii hanga Osmaayyoo Musaatti, Abubakar Mussaadhaa hanga Yoosef Gammachuutti, Daadhii Galaanii achi buuteen isaa akka miila Bakar Waaree kan ta'e jireenya ayyaanaa dabalatee hanga Haacaaluu Hundeessaatti gootonni aartiidhaan osoo mirga Oromootiif falmanuu wareegaman hanga Oromoon dachee kanarra jirutti maqaan isaanii waaqaa gaditti ol guddatee bara baraan jiraata. Galmee seenaa irrattis galmaanitti fuu. Wareegamuun aartistoota kunneenii qabsoo Oromoo kan duubatti deebise osoo hin taane dhalootaaf xiiqiidha. Aartistoonni hedduus mooraa qabsoo Oromoo keessatti dhalatanii akka mandi'aniif inumayyuu booree ta'e. Misaalli arrabaan si'a tokkotti addunyaa kana rukutu muuziqaan Oromoo biratti immoo waan sirbanii biraa galan miti. Aarsaa qaba. Aarsaa kanaaf kan of qopheessu immoo goota. Muuziqaan gaafa lolaa akka goonni qawweesaa lafan keenya godha. Gaafa tolaa immoo garaa laaffisa. Godoo jaalalaa ijaara. Tulluu jibbaa immoo ni jigsa. Kan wal dhabeef ammoo jaarsa dhugaatii walitti araarsa. Hailee bookii yabaara beekaa waaqa Itoophiyaa kaadhadhuuti alam mangistaanii siin eegaa haasaa isaanii isintuu beeka dhuguma dhuguma. Dabnee toobaloo yaa dabnee toobaloo maa dabnee toobaloo yaa dabnee toobaloo.
Dama ya dameto ballo, dama ya gala sabune to ballo, ya ma gala sabuna, hirrafu gara namura. Ifataramu kawaka chale, takino mokia originale, alam mangistani siwame, wasan ninjigu kaninni dhabe. Artisti Wasanuu Diidoo abbaa isaa Diidoo Booraa fi haadha isaa Biliqqee Yaadatarraa bara 1894 Tuulama Kaabaa Aanaa Jiddaa ganda Ariyaa Gaadullaa Elelleetti dhalate. Yoo Wasanuu Diidoon dhalatu sirni abbaa lafaa yeroo Oromoo quucarsaa turetti waan tureef sirba baay'ee jaalatutti miidhaa Oromoo irra ga'uu dabaluun sirbaa. Sirni abbaa lafaa kun ijoollee abbaa lafaan alatti carraa barnootaa warra kaaniif waan hin kennineef artisti Wasanuu Diidoos carraa barnootaa osoo hin argatiin hafe. Abbaan isaa Diidoo Booraa muuziqaa garmalee waan jaalatuuf lafa inni jiru sirbatu jira. Manni cidhaa kamuu isaan gilimmisaa inni jiraannaan qeenni ho'aa. Wasanuu Diidoos faana abbaa isaa dha'uudhaan iddoo jilli jiru hundumattuu ni sirbaa. Daboo fi cinni isaan dabalamaa. Kerrasi dallane, nenchi lafa caare. Arraamoti durii duroo gaazabanii lola sagaleedha. Seena marraan jettu ijoollee salaalee jabbilee wacaalee. Ijoollee salaalee biyya seenaa qabdu, biyya seenaa qabdu ijoollee salaalee jabbilee wacaalee. Na 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 na. Sani shanelale amle tinguini. Senan Kenya ala tunu jalan luini, migiri darida. Senar gachu Kenya bayati garida, nama gammachi sabayu mangarida. Meeshaalee aadaa kanneen akka ulullee fi xurumbaan sirbaa erga turee booda masiinqoodhaan sirbuun jalqabe. Booda keessa abbaa fi ilmaan obbo Diidoo fi Wasanuun sagantaa garaagaraa irratti waliin affeeramuun sirna miidhagsuun jalqabanii. Yoo abbaan isaa obbo Diidoon sagaleen sirban Wasanuun immoo muuziqaadhaan dabalaa fi booda keessa Wasanuun sagalee isaa fi sagaleen masaanqoo walitti fiduudhaan suutuma suutaan jaalatamummaa fi dinqisiifannaa guddaa argate. Iddoonni deeme hundumatti osoo inni jiru namni kaan jalaa hin sirbu yoo jalaa qabee fi isa dabaaleen alatti. Dubbiin osuma kanaan jiru Wasanuu Diidoon masaanqoo fi haadha warraa isaa qofaa fudhatee gara Finfinneetti galuudhaan manneen daadhiin itti dhugamanitti namaaf sirbuuf jalqabe. Takka ture immoo dhaabbiidhaan mana obboleettii isaatiitti namoota daadhii dhuguuf dhufaniif sirbuu isaatti fufee. Namoonni daadhii dhuguudhaaf achi dhufan kanaan dura Oromoo afaan Oromootiin mana daadhiitti masiinqoon nama bashannansiisu arganii waan hin beekneef hedduu isa dinqisiifatu ni badhaasi. Artisti Wasanuu Diidoo Finfinneetti ijoollee 2 argachuudhaan hojiidhuma kanaan guddifachaa osoo jiru ministira maallaqaa kan turan Makonnin Aftawal sagalee isaa kana garmalee waan jaalataniif akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1940 Wasanuu Diidoo mana muuziqaa Agar Fiqir galchanii. Ergaa Agar Fiqir galee sirnoota hedduu irratti masiinqoon inteenyuu maalumatti teenyaa dabalatee sirboota hedduu sirbuudhaan alatti tiyaatiroota hedduus Agar Fiqir keessatti hojjechuun hedduu leellifamaa turus guyyaa tokko garuu tiyaatira shaakalee osoo galuuf deemuu kufee miilli isaanii cabee. Sanaanis garmalee dhukkubsatee waggaa tokkoof erga wal'aanamaa ture. Bara 1955 ganna 62ffaa isaa irratti ni boqote. Hangafti muuziqaa Oromoo Wasanuu Diidoo Booraa sabni aartii hin qabne seenaa hin qabu. Hambaan 60 har'aa keenyas kan artisti Wasanuu Diidoo Booraati. Inteenyo maalumatti teenya damee toodamee. Inteenyo maalumatti teenya mana Finfinnaa kana balleessa.
mana finfinna kana balleessa inteenyu maalumatti teenya inteenyu maalumatti teenya tasmaama wanama keenya tasmaama wanama keenya wala tabbara wanama keenya alam mangistaa tabira deemna wanna gubaa'een jedhu dhageenya jedhee hundumtuu wanama keenya